Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani Fedhasaa Taaddasaati. Leenjii waa'ee Poppolaayifiidhaan wal qabatu kutaa 1-2 isinii hojjedheen ture. Kutaa tokko keessatti waa'ee Poppolaayifii akka waliigalaa, pilaatfoormichi eessaa maddee, maal hojjetaa, kaayyoon isaa maali, namoonni akkamitti achi keessa hojjetu kan jedhu irratti ibsa isinii kenneen ture. Leenjii kutaa 2ffaa keessatti immoo Poppolaayifii keessatti gaheen hojii namootaa maal akka fakkaatu isinii ibseen ture. Dubartoonni maal hojjetu, dhiironni maal hojjetu, ejentiin maal hojjetaa, artistiin maal hojjetaa, hoostiin maal hojjetaa kan jedhu yaada pilaatfoormicha keessa jiru leenjii gabaabaa isinii kenneera. Wanti baay'een isinii galuu dhiisuu waan danda'uuf kutaa 1-2 dursitanii leenjii sana fudhachuutu isinirra jira. Mata duree har'aa keessatti kanan qabadhee dhiyaadhe garaagarummaa saantimaa fi qabxii as keessa jiruuti. Kooyinii fi pooyintiin as keessatti faayidaa maalii qabu? Tokkummaan isaanii maali? Garaagarummaan isaanii maali? Namni achi keessatti pooyintii qabu maal argate? Namni kooyinii qabu maal argate? Waan jedhu irratti ibsa gabaabaa isinii kenneen achumaan akkaataa itti sadarkaa keessan guddifachuu dandeessan irratti leenjii isinii kennaa jechuudha. Kooyiniin pilaatfoormii Poppolaayifii keessatti akka baajata daldalaatti ilaalama. Oomisha pilaatfoormichaati. Kaarensii pilaatfoormicha keessa jirudha jechuudha. Daldalli as keessatti raawwatamu kamillee kan inni ittiin hojjetamu kooyiniidhaan. Kooyiniin karaa lama hojiirra oola. Karaa tokko kooyin tireedingii kan jedhu jira. Warri ejentoota ta'an kooyinii daddabarsuu danda'u namaa fi inni lammaffaan immoo kooyin eksichenjiitu jira. Kooyinii namni kami as keessa jiru kamillee kooyinii wal jijjiiruudhaan pooyintii argataa, sadarkaa isaa guddifata jechaadha. Hojii daldala kanaaf akka lafee dugdaatti ilaalamaa jechuudha. Yeroo ati kooyinii jijjiirtu pooyintiitu sii kennama. Pooyintiin sun immoo qabeenya kee ta'a jechuudha. Kooyinii sana pooyintiitti jijjiirtutti qabeenya dhuunfaa keetii achirraa hin qabdu. Kooyinii callistee walitti qabde baankiitti baafachuu hin dandeessu. Kanaaf hojiin inni jalqabaa kooyinii jijjiiruudha jechuudha. Kooyinii kana karaa adda addaa arganna. Akkuma kutaa 1ffaa keessatti ibsuuf yaale tireejar booksii keessaa ni arganna, laakii booksii keessaa ni arganna. Akkasuma faayiirwoorkii duukaa deemnee ni arganna. Kana malees geemii taphannee kooyinii arganna, gaambil goonee kooyinii arganna. Namni kooyinii nuu kennuu danda'a karaa tireedingiidhaan, qarshiidhaan bitannees kooyinii argachuu dandeenya. Kana hunda walitti qabnee dhannee maal goona jechuudha. Siisteema gabaa pilaatfoormichaa keessa gallee binnee namaaf kennina jechuudha. Siisteema sana keessa gallee virtual maateriyaal warra jedhaman, warra akka leencaa, warra akka ababaa, warra akka manaa, akka konkolaataa kana binnee yeroo namaa kenninu weelzi leveliin keenya ni guddata. Kanaafi kooyinii karaa adda addaa arganne kanaas keessatti jijjiirraa hojjennaa jechuudha. Kooyinii wal jijjiiruun dirqama gaafa jennu wantoota sadii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni tokkoffaan kooyiniin keenya gara pooyintiitti hin jijjiiramne taanaan nuyi qarshii hin qabnu. Qarshiitti baafachuu hin dandeenyu jechuudha. Inni lammaffaan sadarkaan keenya guddachuu kan danda'u kooyinii jijjiiruudhaan. Sadarkaan keenya guddachuu kan danda'u kooyinii jijjiiruudhaan. Fakkeenyaaf kutaa 2ffaa keessatti akkuma ibsuu yaale dhiironni akka dhufaniin laayifii galanii hojjechuu hin danda'an. Sadarkaan isaanii erga 5tti guddateetti kan isaan laayifii galanii. Kan isaan laayifii galanii hojjetan sadarkaan isaanii 5tti erga guddate taanaan hojiin isaan dursanii hojjechuu qaban kooyinii jijjiiruudha jechuudha. Sadarkaan qabeenyaa namaa guddachuun immoo kabaja. Fakkeenyaaf hawaasa keessatti namni qabeenya guddaa qabu yeroo baay'ee kabaja qaba mitiiree. Kanaafuu pilaatfoormii kana keessattis namni weelzi leveliin isaa guddaa ta'e kabaja qaba jechuudha. Dhiirri tokko kwaalifaayid ta'e iddoo barbaade taa'uu kan inni danda'u yoo weelzi leveliin isaa guddatedha jechuudha. Kanaafuu weelzi levelii guddisuu
point levelii keenya guddisuu fi akkasuma immoo agent levelii keenya guddisuudhaaf coinii jijjiiruun bu'aa qabeessa ta'a. Kana sadan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan coinii jijjiiruun dirqama pilaatfoormicha keessatti. Gaafa coinii jijjiirtuu persentiidhaan wanta argattu jira. Gaafa coinii jijjiirtuu pilaatfoormichaaf bu'aa buuftee qabda. Kanaafuu ofii kee bu'aa buufattaa pilaatfoormichaaf bu'aa buuftaa hojiin kun akka itti fufuu goota waan ta'eef coinii jijjiiruun akka hojii pilaatfoormii kana keessatti isa jalqabaa ta'etti ilaalama jechuudha. Laayifii galuu miti hojiin isa jalqabaa. Laayifii galanii coinii kana beeksisuudha. Akka jijjiirraan raawwatu gochuudha. Yeroo coinii jijjiirtu immoo paartii irratti irra caalaa kan inni geggeeffamu. Nama coiniitti wal jijjiiruu barbaadde sanatti profaayilii isaa gadi tuqxa. Profaayilii isaa yeroo itti gadi tuqxu give gifts kan jedhutu sii dhufa. Give gifts kan jedhu yeroo itti tuqxu kallattiidhaan bakka gabaan jirutti si geessaa jechuudha. Dizaayinii tokko bittee ergitaaf. Dizaayiniin sun coiniidhaan bitama. Dizaayiniin tokko coinii 500 kaaseeti kan inni jiru. Coinii 500 kaasee hanga coinii miliyoona 5tti jira jechuudha. Namoonni kana keessaa kan barbaadan kan qaban walii jijjiiru. Yeroo coinii jijjiiran kan ammoo equivalentii kan ta'e yookaan walqixa kan ta'e qabxii akka argataniif walqixa kan ta'e coinii wal jijjiiru jechuudha. Walqixa kan ta'e pointii argachuuf walqixa kan ta'e coinii jijjiirratu jechuudha. Namni tokko coinii 10,000 qaba yoo ta'e inni jijjiirus coinii 10,000 qabaachuu qaba jechuudha. Inni biraan namoonni giiftii walii kennu coiniidhaan. Coinii giiftii namaa kennuuf coinii qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Giiftii walii kennuuf illee coinii fayyadamtaa. Weelzi levelii kee guddisuuf coinii fayyadamtaa. Point levelii kee guddisuuf coinii fayyadamtaa. Sadarkaa ejentummaa kee guddisuuf coinii fayyadamtaa. Kanaaf walumaa gala coinii qabaachuun as keessatti hojii isa guddaadha jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti dubartiin tokko paartii irra teessee pointii 800 argachuudhaaf coinii 500 namaa wajjin wal jijjiiruu qabdi. Coiniin kun waa hedduudhaaf fayyada jechuudha. Ergan kana jedhee booda pointii irratti xiyyeeffadha. Pointii yookaan qabxii kan jennu as keessatti maali? Namni tokko qabxii argate yookaan pointii argate kan jedhu karuma gurguddoo 6 namni tokko pointii argachuu kan danda'u. Karaa gurguddoo 6. Inni tokkoffaan coinii jijjiiruudhaan pointii argata. Coinii namaa wajjin wal jijjiiruudhaan pointii argata. Inni lammaffaan immoo giiftii namni yoo isaaf kennes pointii argata. Inni biraan riwaardii liinkii kan jennu yookaan immoo badhaasni ati nama ta'e liinkii keetiin afeertu pointii ta'e sii galaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko shamarree tokko yoo afeere hojii kanatti shamarreen sun dhuftee waan ishee irraa eegamu yoo hojjette namni sun maal argata jechuudha. Pointii 10,000 sa'aatii 3 isheen hojjettutti argata. Sa'aatii 5 yoo isheen torbee tokko keessatti hojjette 20,000 argata. Sa'aatii 8 yoo isheen torbee tokko keessatti hojjette pointii 30,000 argata walumaa gala. Yoo isheen sa'aatii 12 torbee tokko keessatti hojjette immoo pointii meeqa argata jechuudha. Namni sun pointii 60,000 argata jechuudha. Kana gama biraatiin koomishinii ejentummaatiin ni argama. Namni tokko ejentii yoo ta'e kan inni argatu maali? Pointiidha jechuudha. Inumaayyuu kan isin ajaa'ibu pointiin koomishinii ejentiitiin dhufu risiif gochuus hin barbaadu. Ofuma isaatii bakka waaleetii pointii keetiitti sii gala guyyaa guutuu jechuudha. As keessatti pointiin guddaan kan argamu ejenti levelii ati qabdu irraati yookaan immoo koomishinii ejentii irraati jechuudha. Inni biraan tiippii geemii irraa argamuun ijoolleen ati qabdu geemii wayii yoo taphatan gaambil yoo godhan tiippii sii kennu. Yeroo namni gaambil sirratti godhus kan inni sii kennu pointiidha. Karaa gurguddoo 6 pointii arganna. Coinii jijjiiruudhaan ni arganna. Liinkii riwaardiidhaan ni arganna. Giiftii namni nuu kennu pointii arganna. Koomishinii gama ejentiitiin dhufuun pointii arganna. Tiippii yookaan geemii ijoolleen keenya taphatan irraa tiippii nuyi argannu pointiidha. Yeroo namni gaambil nurratti godhus maal arganna jechuudha? Pointii arganna jechuudha.
Egaa poointiin qabeenya dhuunfaa keenyadha. Fakkeenyaaf ejentiidha yoo taatan persentii 4 kaastanii hanga persentii 20tti poointii argattu jechuudha. Yoo immoo namni koinii isin jijjiire persentii 70 isinii kenna. Waan namni sun isinii kenne persentii 70 argattu. Yoo namni giiftii isinii kennes waan namni sun isinii kenne persentii 70 argattu jechuudha. Tiippiis kan nuyi argannu persentii namni sun argate irraati jechuudha. Poointiin $10,000 $1. Poointiin $100 $10. Kanaaf namni tokko as keessaa poointii isaa baafatee qarshiitti jijjiirrachuu kan inni danda'u gaafa poointii 100 guutedha. Poointii 100 fi sanaa ol baafachuu danda'a. Guyyaatti yeroo 100 baafachuu danda'a, yeroo 50 baafachuu danda'a, yeroo 5 baafachuu danda'a, yeroo 1 baafachuu danda'a. Guyyaatti mana baafte kan jedhu hin jiru. Poointii 100 gadi baasuu hin dandeessu. Haa ta'u malee yeroo baay'ee siistemiin maal godha seetan $10, $20, $30, $40, $50 jedhee akkasitti deema. Biyyoota adda addaatti fakkeenyaaf akka biyya Dubaayitti immoo $10 ol ammuma isaan qaban kennuufii danda'a. Biyyoota adda addaatti jijjiiramni akkasii jiraachuu mala. Akka biyya Itoophiyaatti garuu $10, $20, $30, $40, $50 jedhee itti fufaa jechuudha. Inni kabiraan sadarkaa keessan guddifachuudha. Akkamitti sadarkaa guddifachuun danda'ama? Akkamitti sadarkaa guddifachuun danda'ama kan jedhu ilaallaa jechuudha. Pilaatfoormicha keessatti namni hojjetu tokko sadarkaa isaa guddisuu qaba. Hojii pilaatfoormii kanaa keessatti namni tokko sadarkaa isaa guddifachaa deemuutu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko ijoollee isaa laayifii irra galee barsiisuudhaaf sadarkaa isaa 5 gaachuutu irra jira. Akkasuma immoo kabaja barbaachisullee kan nuyi argannu sadarkaan keenya guddachaa gaafa deemu. Kanaafuu pilaatfoormicha keessatti sadarkaa guddisuuf koinitu jijjiirama. Koinii exchange kan jennuunidha sadarkaan kan guddatu. Hojiin guddaan pilaatfoormicha keessatti raawwatamu koinii jijjiiruudha. Inni jedheef kanaaf jechuudha. Sadarkaa qabeenya keenyaa guddisuudhaaf koinii jijjiiruu qabna. Inni egaa shanga'uu maal jechuu kan jedhu sana sadarkaan pilaatfoormii kana keessa jiru gosa 3. Sadarkaan inni tokkoffaan sadarkaa qabeenyaati. Wealthy level kan jennu. Yeruma isin dhuftanii galtanii wealthy levelii keessan tokko godhee isin eegaa jechuudha. Namni tokko wealthy leveliinsaa sadarkaa tokko ta'uudhaaf koinii qabaachuu yookaan jijjiiruu san barbaachisu. Garuu sadarkaa 2 ta'uudhaaf koinii 3,000 jijjiira. Koiniin 3,000 maqaa isaatii yeroo jijjiiramu yookaan piroofaayilii isaa irratti yeroo jijjiiramu sadarkaa wealthy levelii isaa 2 ta'a. Yeroo koinii 6,000 jijjiiru sadarkaa wealthy levelii isaa 3 ta'a. Wealthy levelii isaa 3 ta'a. Yeroo 16,000 jijjiiru 4 ta'a. Yeroo 66,000 jijjiiru sadarkaan isaa 5 ta'a jechuudha. Akkanumaan dabalaa deema. Kanaaf sadarkaa jijjiiruun sadarkaa guddisuun kan danda'amu koinii jijjiiruudhaanii jechuudha. Sadarkaa inni lammaffaan sadarkaa qabxiiti yookaan life stream level kan jedhu. Namni tokko qabxii amma inni argate qabeenya horate sanarraa bu'aa hammamii argate kan jedhu as keessatti arganna jechuudha. Maaloodhaa point levelii keenya life streamidha jechuudha. Inni biraan sadarkaa ejentiiti. Ejentii taanee sadarkaa D irraa jalqabnaa. Sadarkaa adda addaatu jira sana itti fufeen ilaalaa. Sadarkaan qabeenyaa dhiiraaf sadarkaa 5 kaasee ni fayyada waan ta'eef dhiirri sadarkaa isaa guddisuu barbaachisaa. Lammaffaa immoo dhiirri qualified kan ta'u sadarkaan isaa guddachaa akkuma deemuun. Fakkeenyaaf gaafa sadarkaan isaa 15, 20, 30 ta'u iddoo taa'umsaa illee filatu. Iddoon hundi kabajaa jechuudha. Qualifiedidha namni sun kan jennu wealthy leveliin isaa guddaadha yoo ta'edha. Inni biraanii hojii dabalataa hojjechuuf illee sadarkaan keenya yeroo daangeffamutu jira. Fakkeenyaaf eventii akkasitti hirmaachuudhaa fi
nama sadarkaan isaa kanaa olii jedhee baasuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wealth leveliin hojii kabiraatti darbinee hojjechuuf illee hojii dabalataa hojjechuuf illee nu fayyada. Teessumni paartii irra jiru iddoo lamatti qoodama. Teessuma tokkoffaarra namicha mana baneetu ta'a, dubartiisa ta'u dhiira. Lamaa kaasee hanga afuriitti dubartootatu ta'a. Shanii kaasee hanga sagaliitti dhiirotatu ta'a. Dhiirri teessuma dubartiirra hin taa'u yoo sadarkaan isaa guddachuu baate. Sadarkaan guddannaa iddoo barbaade ta'a. Sadarkaan guddate kan jennu immoo sadarkaa 15-20 ol. Geemiis seenanii taphachuu warri danda'an warra sadarkaan isaanii guddate. Warri sadarkaan isaanii xiqqaa geemii yoo taphatan isaan nyaata. Kanaafuu walumaa gala sadarkaan guddachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaan qabeenyaa yeroo baay'ee dafee guddata. Inni biraan life stream level kan jennu sadarkaa qabxii kun hojii ati hojjette irraa bu'aa ati argattedha kan inni agarsiisu. Yeroo baay'ee dafee hin guddatu. Sadarkaan qabxiidhaa dafee hin guddatu. Dafee hin guddatu. Inni biraan inni sadaffaan sadarkaa eejentiiti. Sadarkaa eejentii gaafa jennu namni tokko koomishinii kan argatu sadarkaa eejentummaa isaa irratti jechuudha. Gaafa inni dhufee eejentii ta'uu sadarkaatu kennamaaf. Sadarkaa 5tu jira eejentii keessa. Sadarkaa 5tu jira. Namni tokko eejentii ta'e gaafa ta'u yookaan sadarkaan isaa D'dha, yookaan C'dha, yookaan B'dha, yookaan A'dha, yookaan S'dha. Kana keessaa tokko. Gaafa jalqaba dhufu sadarkaa jalqabaa argata. Sadarkaan jalqabaa D'dha. Sadarkaa D'tti persentii 4 argata waan isa jalatti hojjetame. Achirraa persentii 8 kan inni argatu sadarkaa C'tti. Yeroo C'tti guddatu persentii 8 argata. Yeroo B'tti guddatu persentii 12 argata. Yeroo A'tti guddatu persentii 16 argata. Yeroo S'tti guddatu persentii 20 argata. Akkuma sadarkaa keetti koomishiniin ati argattus guddataa deema jechuudha. Erga sadarkaan ejentummaa kun kooyinii dhuunfaa keetti jijjiiruudhaan miti kan inni siif kennamu. Waliigala tiraansaakshinii fi hojii si jalatti hojjetamedha jechuudha. Hojiin si jalatti hojjetame sadarkaa kee maal godhaa? Sadarkaa kee ol guddisaa deemaa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni asitti kooyinii dhuunfaatti jijjiiranii sadarkaa isaanii ol guddisu dhugaadha. Sadarkaan ejentii levelii garuu kooyinii dhuunfaatiin guddachuu hin danda'u. Namoonni baay'een si jala galanii si waliin hojjechuu tiimii guddaa ijaaruu kee duukaa wal qabata malee kooyinii qofa jijjiiruudhaan miti. Sababni isaa gaafa guyyaa 30 deebi'ee gadi bu'aa waan ta'eef. Kooyinii miliyoona 5 ofii kee irratti yoo jijjiirte akka dhuunfaatti miliyoonni 5 kun gaafa amma ji'aa qofatti ta'a. Ji'a booda expire godha jechuudha. Kanaafuu qofaa kee kooyinii jijjiiruu osoo hin taane garee kee hojjechiisuudhaan kan sadarkaan levelii kee leveliin ejentummaa keetii kan ol sii ka'uu danda'u. Sadarkaan ejentii keenya eessa argama? Profaayilii keenya jala ejentii kan jedhu keessa seenna. Ejentii kan jedhu keessa seenna. Yeroo achi keessa seennu maqaa keenya jala sadarkaa keenyatu jira. D'dha yoo taane, B'dha yoo taane, C'dha yoo taane, A'dha yoo taane achi jala jira. Fuulduratti immoo koomishinii nuyi argachaa jirru nutti agarsiisa. Koomishinii nuyi argachaa jirru persentii meeqa? 4dha moo 8dha moo 12 moo 6 jennee sadarkaa levelii keenya sanatti meeqa argachaa akka jirru fuulduratti nutti agarsiisa jechuudha. Achi booda bakka leveliin bakka koomishin leveliin keenya jiru sana yoo gadi tuqne kooyinii meeqa jijjiiruu akka nurra jiru nu agarsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko sadarkaa D ta'uudhaaf kooyinii jijjiiruu san barbaachisu. Yookaan immoo tiraansaakshinii isa jalatti hojjetamuu san barbaachisu. Tiraansaakshinii isa jalatti hojjetamuuf dirqamii sadarkaa C'tti darbuudhaaf meeqadha? 200,000. 200,000 isa jalatti tiraansaakshinii yoo hojjetame miliyoonni 2. Miliyoonni 2 isa jalatti yoo hojjetame sadarkaan isaa meeqatti guddata? Sadarkaan isaa C'tti guddata jechuudha. Miliyoonni 2 isa jalatti yoo hojjetame sadarkaan isaa C'tti guddata. Miliyoonni 10 isa jalatti yoo hojjetame bakka waliigalaa tiraansaakshiiniin baay'inni pooyintii isa jalatti argame. Pooyintii isa jalatti argame yoo miliyoona 10 ta'e sadarkaan isaa B ta'a. Yoo miliyoona 50 ta'e sadarkaan isaa A ta'a.
Yoo miliyoona 150 ta'e sadarkaan isaa S ta'a jechuudha. Kanaafuu sadarkaa keenya guddisaa adeemuu kan nuyi dandeenyu koinii ofii keenya jijjiirru miti. Kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko koinii miliyoona 100 iyyuu jijjiiree sadarkaan isaa D ta'uu danda'a. Ejentii keessatti sadarkaan keenya kan eegamu yoo garee of jalaa qabaannedha waan ta'eef garee keenya cimsuutti jabaachuun barbaachisaadha. Barnoonni ani guyyaarraa qabadhee isinii dhiyaadhe kana waan dhaggeeffattaniif ulfaadha. Kutaa sadaffaatti keessatti waa'ee nama afeeruu ogummaa akkamiitiin akka nama afeeruu isin barsiisa. Kutaa sadaffaa obsaan eeggadhaa. Hojii kana keessatti milkaa'uu yoo barbaadde bilbilli koo kunuutiin quunnamii walumaan hojjenna.